በመረነት ደረጃ ከሆነ በአባላት ተከፋፊሉ ካብ ህዝቢ gareen dhaabbatee hafe kun gaggeessaa fi miseensatti wal qooduun uummatarraa adda bahee qofaatti hafee jira. Hidhattoota dabalatee uummanni Tigraay waraana hin barbaannu jechaa jira. Kuni naannolee Tigraay hundumaattuu babal'achuu qaba jedhee namana. Haa ta'u garuu gareen dhaabbatee hafe qophii waraanaa guddaa keessa jira. Baay'ee kan nama ajaa'ibu immoo qaamolee diina Itoophiyaa ta'an waliin dhaabbachuu isaati. Adeemsi kun seenaa keessatti iddoo akkamii qabaannaa kan jedhu kan hin qabne ta'uu natti fakkaata. Abdiin gareen kun miseensota isaa fi uummatarraa qabu laaffataa waan dhufeef abdii isaa humnoota alaarra godhatee jira. Humna hafte qabuun ammoo sochii waraanaa bal'aa taasisaa jira. Mootummaan federaalaa bajeta misoomaa ergaa jira. Bajeta misoomaa kana qallaba hidhattootaaf oolchaa jira. Naannoo fi uummanni Tigraay waraanuma keessa akka jiraatanii fi misoomaa fi investimentii irra fagaatanii akka jiraatan gochaa jira. Warqee fi albuudota Tigraay biroo saamuun meeshaa waraanaa bituuf itti fayyadamaa jira. Humni kun humnoota alaa foolii misoomaa hin qabne waliin shirshir jechaa jira. Boordii filannoo keessaa qamee jira. Buqqaatonni qe'ee isaaniitti hin deebine jechuun rakkoolee dhuma ofiisaatii uume fayyadamuun qophii waraanaa taasisaa jira. Dubbii afaanirra darbee gochaan gara qoccolloo waraanaatti yoo gale akkuma duraanii seetee lolaan si haree deema qofa jechuu barbaada. Gama keenyaan waraanni Tigraay irratti eegallu akka hin jiraanne ibsuun barbaada. Tigraayitti nuti fedhii waraanaa eegaluu akka hin qabne ummanni keenya beekuu qaba. ፈተና ይኩን ሐሳብ ከም ዘይብልና ህዝብና ክፈልጥ ኣለዎ